Yooyyaa akkam jirtu jaallatamoo fi kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota miidiyaa hubannoo fayyaa hawaasaa an Dr. Gamteessaa Mo'isaatii sagantaa keenya har'aatiin waa'ee dhukkuba dadhabbii onnee yookaan heart fail isa jedhu kan wal faana ilaallu ta'a. Dhukkuba dadhabbii onnee yookaan heart fail jechuun maal jechuudha? Isa jedhuuf gartuu mallattoolee dhibee fayyaa sababii onneen sirriitti dhiiga kuusuu fi raabsuu dadhabuurraan kan ka'e mudatudha jechuudha. Kunis kan dhufuu danda'u qaamolee onnee irratti yookaan dalagaa onnee irratti rakkoo mudatu irraa kan ka'e dhufuu danda'a jechuudha. Mallattooleen dhukkuba dadhabbii onnee kun maal fa'aa ta'uu danda'a? Isa jedhuuf hafuura kutuu kan shortness of breath jedhamu yeroo ta'u, inni kunis yeroo waa hojjetan yookaan sochii taasisan kan nama dadhabsiisuuf hafuura kutu. Inni lammaffaa hafuurumti kutaa kun yeroo sochii adda addaa goonu yeroo dugdaan ciisamu halkan ispeeshaalii yeroo halkan rafamu dugdaan ciisuurraa kan ka'e hafuura kutu. Yeroo sochii hojii kanaan dura hojjennu hojjechuu dadhabnee hafuura nu kutuu jechuudha. Inni kan biraan dugdaan ciisuu dadhabuu, qufaasisuu fi halkan kan hammaatu dhibeen qufaa jiraachuu, dha'annaan onnee dabaluu fi laphee waraansa yookaan chest pain jiraachuu, qaama guutummaa qaama keenyaa dadhabsiisuu fi annisaa dhabuu, fedhii nyaataa dhabuu, ulfinni qaamaa hir'achuu, hiddi dhiigaa morma jala jiru dhiita'uu, laphee keessa xiixuu yookaan wheezing inni jedhamu jiraachuu. Inni kun yeroo baay'ee yerootti sombi keenya bishaan kuusu yookaan somba keenya keessatti dhiita'uun jiraatu uumamuu kan danda'u. Kan biraan bishaan kuusuu qaama keenyaa keessumaayyuu miila keenya irratti, harka keenya irratti dhidhiita'uunii fi bishaan kuusee argamuun ni mul'ata jechuudha. Inni kan biraa mata dhukkubbii yookaan mata jaanjessuun jiraachuu ni danda'a. Qaajjessuu, weerarsuu yookaan immoo hirriba dhorkuun illee halkan jiraachuu ni danda'a. Hojii hiddilee yookaan har'aa boruu kan dura hojjennu hojjechuu dadhabuu, karaa dheeraa deemuu dadhabuu fi fincaan yeroo duraa yookaan kanaan dura fincoofnu irra baay'inaan xiqqaatee argamuu yookaan immoo baay'inni fincaanii xiqqachuu jechuudha. Egaa dhibeen onnee sadarkaalee fi kutaalee adda addaatti qoqqoodamee yaalli barbaachisaa ta'e kan kennamuuf yommuu ta'u, innis sadarkaa 1 hamma 4tti akkasumas kutaa Aatii hamma Daatti qoqqoodamuudhaan akkaataaf sadarkaa isaa irratti hundaa'uudhaan yaalli barbaachisaa ta'e ni kennama jechuudha. Egaa jaallatamoo fi kabajamoo dhaggeeffattoota keenya, dhibeen fayyaa onnee wajjin wal qabatu kuni dhibee fayyaa hawaasaa guddicha addunyaa kan ta'ee fi gaaga'ama lubbuu namoota hedduutiif sababii ta'uun akka addunyaatti sadarkaa 1ffaa qabatee kan jirudha jechuudha. Egaa wantoonni dhibee dadhabbii onnee fidan maal fa'i isa jedhuuf dhibeen maashaa onnee yookaan myocardial disease warri jedhaman yoo jiraatan, kana jechuun maashaa onnee irra rakkooleen yoo jiraate, kunis maashaa onnee gara keessaa gidduu fi gara alaatti argaman irratti rakkoon yeroo jiraate dhibeen kun dhufuu ni danda'a. Inni lammaffaan dhibee huutuuwwan goloota onnee yookaan valvular heart disease warra jedhaman. Inni kan biraa ischemic heart disease kan jedhamu yookaan immoo sababii onneen dhiiga sirriitti raabsuu dadhabuurraan kan ka'e rakkoolee dhufanirraa kan ka'e yookaan ischemic heart disease kan jedhamu rakkoon fayyaa onnee yookaan dhibee dadhabbii onnee dhufuu ni danda'a. Inni arfaffaan immoo dhibee keessoo goloota onnee irraa kan ka'e dhibeen dadhabbii onnee dhufuu ni danda'a jechuudha. Dhibee dadhabbii onnee kana kan hammeessan maal fa'i yookaan precipitating factors warra jedhaman maal fa'i isa jedhuuf wantoonni dhibee dadhabbii onnee kana akka inni hammaatu taasisan baay'ee yoo ta'an, isaan keessaa fakkeenyaaf hir'ina dhiigaa yookaan aneemiyaan yoo jiraate, dhibee somba waagii yookaan immoo nimooniyaan jedhamu yoo jiraate, dhibee gu'oo yookaan kukkuu yookaan qoofii mormaa yoo jiraate, dhibee dha'annaa onnee sirrii ta'uu dhiisuurraa kan ka'e yookaan immoo arizimiyaan jedhamu yoo jiraate, infekshiniin qaamaa yoo jiraate, ulfa ta'uu fi waan kana fakkaatan dhibeen dadhabbii onnee akka inni hammaatuuf gahee guddaa taphatu jechuudha. Wantoonni dhibee onneef nama saaxilan maal fa'a isa jedhuu fi umuriin dabalaa deemuu, tamboo yookaan sigaaraa xuuxuu, ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaa qabaachuu, dhibee sukkaaraa kanaan dura qabaachuu, coomni qaama keenyaa baay'achuu yookaan immoo nafi keenya yookaan qaamni keenya akka malee ulfaatinni isaa dabaluu, sochii qaamaa gochuu dhiisuu, maatiiwwan dhibee onnee qaban keessaa dhalachuu, akkasumas
dhaannaan onnee guddaa ta'e qabaachuunii fi kan kana fakkaatan wantoota dadhabbii onneetiif nama saaxilanidha jechuudha. Egaa gargaarsa dhibamaa dadhabbii onnee qabu tokkoof yookaan immoo heerti feelii qabu tokkoof taasifamuu fi maloota ittisa dhibee dadhabbii onnee kanaa maal fa'aadha isa jedhuu fi namni mallattoolee dhibee dadhabbii onnee armaan olitti eeraman irratti mul'ate hatattamaan gara mana yaalaa isatti dhiyoo yookaan isheetti dhiyoo jiru deemtee yaalamuu qabdi jechuudha. Egaa innis ogeessa fayyaatiin erga of ilaalchisanii fi of yaalchisanii booddee qochaa fi gorsa ogeessi fayyaa kennu sirriitti hojiirra oolchuu, ulfaatina qaamaa hir'isuu, sochii qaamaa gochuu fi akkasumas haala nyaata keenya sirriitti to'achuu jechuunis soogiddi, coomii fi sukkaarri kan itti hin baay'anne yookaan immoo nyaata keenya keessaa hir'isuun nyaachuun baay'ee barbaachisaadha. Kan biraan yoo tamboo yookaan sigaaraa aarsaa jirra ta'e dhaabuu yookaan atattamaan addaan kutuun baay'ee barbaachisaadha. Kunis gargaarsaa fi gorsa ogeessa fayyaatiin ta'uu qaba. Inni kan biraa dhugaatii alkoolii baay'inaan dhuguu dhiisuu, nyaata ashaakiltootaa fi jechuunis kuduraalee fi fuduraalee akkasumas dheedhota baay'inaan of keessaa qabu nyaachuu, nyaata cooma baay'ee of keessaa qabu yookaan immoo nyaata cooma qabu nyaachuu dhiisuudhaan isaan kana hundumaa gochuudhaan sochii qaamaa gochuudhaan ispoortii hojjechuudhaan jechuudha. Isaan kana gochuudhaan dhibee dhukkuba dadhabbii onnee ofirraa ittisuun ni danda'ama. Xumura irratti qorannoolee laaboraatoorii ogeeyyiin fayyaa isin ajajan hojjechiisuudhaan haala fayyummaa onneen keessan itti jiru beekuun barbaachisaa ta'ee argama. Qorannooleen laaboraatoorii isiniif ajajamu kunis yeroo baay'ee ECG yookaan immoo elektirookaardiyoogiraafii ta'uu danda'a, ikkookaardiyoogiraafii ta'uu danda'a, tiroopooniinii fi kan biraas ta'uu waan danda'uuf akkaataa ogeeyyiin fayyaa isin ajajanitti yerootti osoo hin dhibaayin yookaan ofirra hin tursiisin qorannoo laaboraatoorii barbaachisaa ta'e taasisuudhaan fayyummaa onnee keessanii yerootti yaalamuun baay'ee barbaachisaa ta'e argama jechuudha. Egaan jaallatamoo fi kabajamoo dhaggeeffatootaaf daawwattoota keenyaa sagantaan keenya waa'een hubannoo fayyaa har'a dhibee dadhabbii onnee irratti isin qiyyaafate kanumaan xumuraa sagantaa biraatiin hanga wal agarruutti nagaan nu jiraadhaa galatoomaa ulfaadhaa laayik sabiskiraayib gochuudhaan hubannoo fayyaa keessan cimsadhaa isiniin jenna galatoomaa.